arranta askeetti ilaala koomentii sana jalatti ilaala mee sheer laayikii ta'e jennee natti baafadha namni arranta balloodhaan quuqamu namuma haadhaa fi abbaa isaatiif hin quuqamu hin jaan an balloo jechuun gartee miti iyyatana an waamumaan jeerraa himuu hin qabu balloo jechuun balloo gartee abbaa rakkataati namni isaa kana cinaan dhaabbanne eenyu cina dhaabbatame biiftuu cina dhaabbata haadha shiraasan cina dhaabbata namni balloo jiraan dhaabbanne namni balloodha sagaleen taane yaa Oromootii ararraan balloon dhabee jechinni tuqoreete kun uummanni isaa kana gartee miti akkaan itti jiru kun ni argitan rabbi alhamdulillah rabbiin gartee miti ni bahaa abdiis kunnu an ulee gartee mootummaan sanirraan balloon waan hafuunatti hin fakkaatu rabbi balloo ulee mootummaa sanirraas rabbi nuuf haa hambisu mee karaa tokkoonis du'aa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشمع المال رمى وكجت مرت سلام تاني توني رغات اسمبراغي زوجة أرانت نما جبا غرتي متى نما غرتي أبا ركتا عنده أبا مسكينة هندا أرانت غرتي متى بيفتون يا بيفتو أرنو مرة دلي دي غرتي نوف دكتي ينور دلي دي أرانت والله بيفتو وانو تنم بفنه جتشي تنانو قلقليسيت يا المان رمو قرتي بلو يجون بلو لم نكادت جيران بينون تي جتجنا نقول قلا وقرتي بلو يا بلو بلو قرتي موتما بديتي موتما مالك نياجفته بلو في أنا بلو أكما قرتي وردا ينارا بني وردا دا إبراهيم بابني قرتي متي إبراهيم كامني بكا مقالا خيس جلا يا أولي إبراهيم كامني قرتي شيخت فينني ابراهيم كما قال جني بود برايانت بيفتون موتما نجلت قرتي جرانو مالغا نياچفته قرتي متي مالغا نياچفته مالغا غرغدا مالغا رغا بن قادينك دير زانيتس دينك دين صدرك تكفار جيرن من ورزيري غدوني مال اني اكرت تول جايزانغ نتي هوغازني فكاني سراول لون قرتي مالغا سرا اسين كفرسن اولر كاغا باتي قرتي متي بلو منيدان نقادا غزرا balloo mana hidhaan dhagu jira yaa Oromoo balloo sira akkuma inni nama cinaa dhaabbatu kanatti akkuma balloo namaa quuqamu kanatti quuqamni gartee sabummaa gartee quuqni Oromummaadhaaf gartee namni qiyaasa isaa quuqama namaa qabu hin jiru magaalaa yaamanta nagaa uummanni addunyaa guutuu beeka daawwattoonni anyallee akkasuma beeka warri lafaallee akkasuma beeka warra shira yaadee kana gartee shira isaanii san harkaa fashallee akka gartee Abrahaam mana isaa galee sheekaa itti finnee wallaannee gartee wanti goonenne osoo sheekha bira yaa'utti jirutti osoo sheekha san bira hongeen biiftuun mana wardaatti yookaan qabbaanu kunoo waraanaan lafa marsitee taa'u jirti waraana kana bira osumaan ga'ini balloon gartee miti ifshakkee qalbiitti ifshakkee Khadiir arraa telefoona yaanillee fuudheen akkanne ati ifsha kaaddu hoggaa yaanuu isa kanatti itti faffagaannee yaanuu jee adda baane rabbuma beeksisee balloon akkasitti ka'ee kunoo qabanii osuma gartee waliyyaa jirru mootummaan qabdee achittillee ittillee kan bifne nutillee anillee hangaan dandootti gartee itti tattaaffii godhee walumaanuu fuudhee mana daana geessanii intalti kun keessan jiru isa kana guddaan abbaan jettee qadiyyaa ol darbitee mana hidhaa galchitee jirti balloo Oromoo balloodhaaf sagalee taanee balloo mana hidhaatiif haa baafnu rabbi alhamdulillaahi Abrahaam akkuma baafnee galchinetti wanta kun hundi nurra dhufte nuu gartee karaa خير رجل ورتون تندون دفتر بالحمد لله سيرا خلاص سيرا رجل نيل أرما ساكا كبا بلوني با نتيجرته أرانتن بيفتون بلو كنا قوته إسهيد دوبان دي بيته إسينس تيسي رفته بولته نياته لغون إسي هنجرو نتيجرته مي بكا إسين كو بطل وركنا نجرا بلوني دامينه نتيجر دوبان دي بنو إسي gana rukkee irraa kaasuu teenya hanga isii san qabnee gartee miti isii qabnee fuunee cigeessinee gartee miti afaan isii akka gartee gadhiisaa jettu gartee miti goosifnee isii harkaa baasuu teenya biiftuudha. Yaa Oromootii namni balloo cinaan dhaabbate namni balloodhaaf sagalee hin taane gartee biyya tana keessatti nama warra waa godhu jiru kanaa fi warra diinagdee maallaqa harkaa qabu jechaa jiraata jechuudha. Ka maallaqa harkaa qabu kunis maallaqa saniini gartee miskiina kana guutuuf jala deebisuu barbaada. yaa Oromoo meerraan tanee balloo cinaan dhaabbanne yoo balloo cinaan dhaabbanne abbaa rakkataa kana cinaan dhaabbanne gartee mi nama gartee khasiiriidhaan nama asirii sanatti irraa hiine ka gartee humnaanis gartee warri shiftaa jobboo shiftaa irraa dhorke
جارسا في جارتي بولتي ثاني خيس بولتي ولا أدى فجأة ولد ديفنا ولد تجارة يجو ما بلو ما نجرا نملك كلامون نملك بلو نجرا أنا ما كبلو أنا ما بلو لبدني أي كم تاجر راندا بلو لبدني ما كم تاجن بلو خنا في سكرتا يا رمو بكة جرتنون جانو جانا بدأ يا بلو ينكني بلو لمن نوتي واي بلو يكينو غلغلي زيا واي بدأ أنا يتي واي بلو أنغويا تو كبلو لبي بلو نندو arranta na ngono guyya lama arranta nette guyya lama kamane da bulu jiru achumatin de debiyetu mal lala jira mane dasan mane heera qabe isami mane heeran qabnette hedani bakka sira namni garte mite bakka ennuti gallu sanira oso qabamne qismi bakka mootummaan bakka naannoo teenya sanitti achitti damne bakka sanarraa fagotti bakka ifi galtu bira geessite achitti hidee bakkuma sanuu anuu warraan dalallee akkasitti dhaquullee mataa hiyyaafillee dhaqu sodaadeetiin irraa deebi'ee kanaan dura kaleellee achumaan dhaqeetiin laaleetuma deebi'ee yaa balloo akka keesseeru gartee balloo uummanni cafaqee balloo ittis hambifne qaama isaa kana gartee miti itti hambifne mootummaatti babbaafte mootummaa shiftaatti babbaafte mootummaa heera qabee isaati miti warra maallaqa nyaatee maallaqaan waan fadhe sirriitti hojjetu kan lubbuu isaa tana baasu yoo ta'e gartee miti lubbuu isaa tana baasu gartee miti warra sanitti yaamtee warra kanatti ajajjee yaa Oromoo teenya gartee bakka jirtan maraa gartee miti akka fiidiyoon tun gartee daawwattoota balloo kan hunda bira nu geessu maas laayikii sheer godha warri gartee namni hundinuu waan dandeessaniin nu cinaa dhaabbadha ka laayikii dandeesse laayikii tuqaa bira dabra akka fiidiyoon tun gartee miti ummata gurra ummata Oromoo hunda mara buute ummanni Oromoo kun ummata olii dirmatu ummata ol cinaa dhaabbatutti beekna akkasumatti gartee miti warra gartee abbaa rakkataa kana cinaa dhaabbatu hunda bira akka geessu fiidiyoo tan akkasii walii daddabarisaadha namoota akkasii walii daddabarisaa sheer laayik godhaadha namni hunda bira haa geessuun jaa fiidiyoon tun arraan tana jechiin nu gulguloyte jirti warda luti mucaa isii daa'ima san cinaa dhaabbanne mucaa san abbaa mucaa sanii bordaadhaaf baafnee mana galchinenne osoo yaa'u jirru arra waan kana mudanne namni rakkatee rakkoo tana gartee namni mudanne numa hin jiru rabbi alhamdulillah namu rakkatee keessa dabra balloon nama tanaa jeetillee harka kan nuu miti ni beektan uummanni Oromoo marte daawwattoonni keenya hundinuu ni beektan balloon nama gartee biiftuu miti najjaaruu harka kan dhiisuu dadhabe biiftuu mi warri gartee gareen siirii magaalaa tana keessa jirtu guutuu moggaata kana dafnee jira akka gaa nuti yaannitti akka nuti hojii keenyaan deemaa jirrutti moggaata kana dafnee jira nama hanga takka gartee warra hidda gate dhattee gartee wanti sun keessaa dhabamuu dadhabde warra kana bichaatu taafe biiftuu miti warra gartee biiftuu jajjabaatu dhabamsiisee jira balloon irraa aanee jira ammoo balloon gaafaa sii gabbee balloon si dhabamsiisuun isaa hin oolamtu jechiisuuf dukkaneessuu ta'a isii dura gartee waa dalaguu kana magaalaa tana keessa moggaata saffeeyyee jirutti isiinis saffeeyyamuuf ta'e warri maallaqa nyaatee gartee achis jedhee hanguma maallaqni isii san harkaan dhumne maneeraa san keessa ta'a malee balloon sanii achitti ni ba'a. Yoon hin dhaqee gartee jalaan deemu jira anis gartee maallaqa san hanga isiin kaawwatan ol kafalee mana san keessa gabbaafnaa inshaallah isni rabbii khaalikaatiin balloo gabbaafna. Uummanni Oromoo marti bakka jirtan maraa nu cinaa dhaabbattani abbaa rakkataadhaa balloo akka nu gabbaaftaniin isinin jaa akka namootu gartee nu cinaa dhaabbatu sagalee nuu ta'u yaa Oromoo teenya gartee miti namni walii rifachuu walii quuqamuun gartee miti waan bareedaa namni balloodhaan quuqamne irraadhaanis nu cinaa dhaabbadhaa ullee san jalaa rabbi gartee lubbuun hambisuu jeetiin du'aa godhu jira rabbi alhamdulillaahi awgaan an dhaqee amma kalee isaa malee eege kaleedhaa ittiin deebine kalee awgaan gartee dhaqee ilaalu dirqi waa xiqqoo dubbachuu hin danda'u ballooni isaa baala cafagamee jira gurbaa akkanatti haakimaan geessina yeellee itti dubbadde anillee sababaa sana irratti achi akkaan hin seenne na godhanii jiranii akkam naannoo sanatti hin baane na godhanii jiran uummanni Oromoo bakka jettan mara gartee sagalee taala nu cinaa dhaabbadhaa akka balloo kana nu gabbaaftanii isin gaafadha ijoollee isaanii bira dhaqeetiin ijoollee isaa bira dhaqeetiin kun ijoollee fiidiyoo senteen hojii maruu hin dadhabdee haati mana isaallee dubbachuu hin deeyisu balloo waan dhaqanii gartee achittillee hoseeranii laaluu kutanii tanaatu gartee manni hidhaa mana hidhaa jechuun qoraasuma dhiiraatti jira
tanaafillee hiwaywan gartee miti mana hidhaa tokko sinaqanii mana hidhaa san gartee namni tokko akkas dhiyaate silaalle eege sugodhanitti nyaata dhugaatii eege bakka sanatti dinqanitti eege gartee mirga hidhamaa tokko eeganii hinitti mana hidhaa san sanumaan nu wayywaachisa yaa Oromotiyya bakka jirtanii sagalee nutaa nu cinaa dhaabbadhaa rakkoon teenya kunoo takkanaa tana mana hidhaa san keessatti namni tokkollee kun haati mana isaatillee waliin dhahinee kunoo balloo kana jala qaba mana hidhaa geessan jee geessan dhufeetti fuudheellee waliin dhahinee ijoollee isaallee ijoollee isaati xiqqoo Yaasmiinii fi eegetti dhahinellee namnummaan gartee dubbii takka sagalee takka nu godhuun jiru gartee achi guyyaa guutuchi dura oollee achi bu'aa oollee galgala halee galgala achi galle kunoo yaa Oromoo takkanaa jedhanii jaa namni hundinuu gartee waan dandeessine nu cinaa dhaabbadha dandeettii qabu namutu ka gartee yaadaan nama gargaaruu danda'u ka diinagdee nu gargaaruu danda'u ka gartee karaa siyaasaa waan kana dhaqee nu wajji baasuudhaaf gartee nu wajji dirmatu yoo dhufees namutu karaa jirtanii bakka jirtan hunda nu cinaa dhaabbadhaan isin jaa yaa Oromotiyya.